kun sagantaa aadan wal habarru kan torbaanirraa guyyaa sabtiidha dirreewwan dubbatti isinii yaada qopheessaan sagantaa lama markee aadan anis asin hawwisoo afran qallootii fi nubiyaa promotion waliin ta'uudhaan sagantaa dirreewwan dubbatti aadan wal habarru haja'u guyyaa irraan kanaa isiniif qabannee dhiyaannaa miseensi dubbatti argamu kun miseensa hawwisoo afran qallootii fi nubiyaa promotion waliin qindaa'uudhaan jechuudha. Aadaan Harargeedha maal akka fakkaatu torbaan kana karaan ta'a. Aadaan Oromoodha bal'oodha. Kan keessa biyya jaalalaa, biyya gootaa, biyya hayyoota, burqaa artiistootaa, ona afran qalloo, biyya alii birraa Dirree Dhawaa keessatti argamu. Dirree Dhawaa biyya artiistoota buqqisiistuudhaan beekamu, biyya jaalalaa jechuudha. Hunga sagantaa kana nutis aadaan Harargee maal akka fakkaatu kan isin barsiisuun ta'a jechuudha. Aadaan Harargeedha bal'oodha. Fakkeenyaaf akkuma sabni biroo aadaa bal'aa qabutti aadaan Harargee bal'oodha. Lixaa fi bahaatti gargar baatee jirti jechuudha. Kana keessa guyyaa har'aan sana muraasa takka kan laallu ta'a jechuudha. Dhiirri yookaan shamarran qeerroo fi shamarran akkaataa itti gammachuu isaanii dhaamsa isaanii haala yeroo keessa jiran ittiin dabarfatan illee bilchisa, hellemtaa, ragada, rasraasa, hellemtaa hedduudha lakkoofnee fiduu hin dandeenyu. Akkasumas hawaasni Harargeedha yeroo hojii hojjetu hojii sana akka dadhabinee hin taane waanjuu qaba. Hojii sana kan ittiin irraanfatu jechuudha. Dadhabee osoo hin jenne hojii sana xumuree keessaa ba'a. Buzoonnis ni jira. Ijoollee kanaa wajjin leenjii yeroo muraasaaf fudhatanii jiran isaanii wajjin laallu ta'a jechuudha. Dura kan laallu asitti kan argamu dargaggeessi yookaan qeerroon kan kophaa taphatu bilchisa yookaan hellemtaanis hin jirti jechuudha. Urruubsuu tapha ijoolleetii fi waan hedduu keessaa qabannee jirra. Turtii keessan dirree olii wajjin haa ta'u galatoomaa. Durarra kan laallu dhiichisa. Dhiichisni dhiira qofaan kan dalagamu jechuudha. Dhiichisa jechuun maal jechuudha? Dhiichisa jechuun yeroo garaagaraatti hawaasni keenya dhiichisaa ture, beelelsaattis ture, wallisaatis ture. Har'aaf alaan loon dhiichisaan kan muraasa ture. Dhiichisni laga wal dhaba, kutaa wal dhaba. Gammachuu isaa akkaataa ibsatu kan fudhannee har'a dhiyaannee taa'aa jechuudha. Yeroo cidhaa mana warra soddaatti gisee deeman jiisaa ballamatee jechuudha. Ballamatee guza isaa bobbaafatee karaa manaa guza gisee deemu jiisaa beellamaan dhufee beellama jedhanii beellamaan dhufee jiisaa beellamaan dhufee sanii qeeroo walii galee jechi haasa'u hundi ma'aanaa yookaan ammoo hiikaa mataa isaa qaba jechuudha. Walii galee kun harka keenya mancaa yookaan mucaa akka ta'e fuula duraas ni jira duddu duubas if eeggachaa deema. Ableen aadaa Harargeetti yeroo uffatamtu seera mataasii waan uffatamu gisee dhiichisu yoo ablee qabaasuu taate waan ablee baasnee ibsan ablee baafnee san waan sanitti guutuu malee deebisuu hin ta'u. Kanaaf mancaa ofii ulee harka qabanii dalagaa kanaaf ofii kaayee jiru harka keenya akka nama ulee yookaan mancaa qabuuti akka lama akka lama akka lama akka lama akka lama nice itu hari kata kalau tu lainnya itu warna kata itu apa ni dis guys
Aku pakai seliti ada, so wani nama di Winju, karena dalaga amma kalau tiga ni, karena shubisa kami mutaya juga. Cisa bella mandu pesani kairo, 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 Oromo pancana meta, Cisa bella mandu pesani kairo, Cisa bella mandu pesani kairo, kabenya ra kamna bifle, Cisa bella mandu pesani kairo, andarba tusla fambun, Cisa bella mandu pesani kairo, adare dinadate, Cisa bella mandu pesani kairo, tumbiyo denya fakati, Cisa bella mandu pesani kairo, adare kharra maresa, Cisa bella mandu pesani kairo, oromo sota badesa, Cisa bella mandu pesani kairo, 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 topa maola be, Cisa bella mandu pesani kairo, masira tunadata, Cisa bella mandu pesani kairo, kabenya ra kamna bifle, Cisa bella mandu pesani kairo, andarba tusla fambun, Cisa bella mandu pesani kairo, 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 Cisa bella mandu pesani kairo. Allah. Aiba. Kita di sini, zona ini, aslaban, semua orang dulu. Ini kan tanah itu, benar. Oke, ama akada ti kule yo kan manca yo kan able ka bodo, agar ini ada, kakak, dama, kakak, jedero jecha kan jecha, kamu, kadar tere, gumnaure, jawada anjo, ramat jitu ini sih. Isalami, lalle kamu ameni ba, kabiru anja bada kajo jitu sih nanti. Wali gale, Cisa bella mandu pesani kairo, 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 oromo batana meta, Cisa bella mandu pesani kairo, arakam sita umi, Cisa bella mandu pesani kairo, topa maola be, Cisa bella mandu pesani kairo, asira tunadata, Cisa bella mandu pesani kairo, kona batana meta, Cisa bella mandu pesani kairo, arakam sita umi, Cisa bella mandu pesani kairo, 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 Cisa bella mandu pesani kairo. Allah, Aiba. nama jaban nama lapari. Watami tore tore, kisi tore. 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 Aya ho, aya ho, aya ho, aya ho, aya ho, aya ho, aya ho. Watami tore tore, kisi tore. Watami tore tore, kisi tore. Aya ho, aya ho, aya ho, aya ho, aya ho, aya ho. Aiba. Amin. Makan kayaknya jalan, aremu
dhiira qofaatu dalagaa sana. Hawaasni Harargeedha hangam takka akka dalagaa wajjin walitti dhufeenya qabu kan ibsu ta'a. Yeroo karaa deemuun waan jaanii jira. Yeroo midhaan facaafatan waan jaanii jira. Yeroo midhaan hama waan jaanii jira. Yeroo midhaan tuman waan jaanii jira. Hattaa gisee callaa fudhanii dhibee yookaan boollan naqatan waan jaanii jira. Kanaaf hawaasni Harargeedha aartii wajjin hangam takka akka walitti dhufeenya qabu kan mul'isu ta'a jechuudha. Fakkeenyi shoobdootan reefus gisee waa hamdan jootutani. Wayaa wadaa idolaa Abdul Qadir Bobbaalee yaa wayoo baruu balaalika dhiiralee nyareefu bakkarraa baale. Kunis maali gisee haa gisee karaa deemanu wayiiduu gammachuu jiru teenya. Eleef shaggooyyee aadaa saba keenya Jabeessa aadaa teenya. Wanni ajaa'ibatti maali beekani? Kun jechuun aadaa keenya jabeessaa bakka liftanitti maali wal ajaa'ib dhaamsadii jedhamu. Yeroo karaa amma deemu shamarran kan kee hoogaan deeman sabbataa jireenya keetii isaanis kunan ijoolleen dhiiraattisee maali jechuudha. Martoo shamisa akkana jaaba akkasii bara. Kun jechuun dargaggeessi yeroo hojii irratti ooletti galgala dadhabbii sana isheetti ijoodhaaf waan godhisan haasawaan bakka deemu sanitti karaa itti deemu sanitti dhaamsa dabalfachaa deemu. Hawaasni keenya aartii fi hawaasni Harargeedhaan akka walitti qabatu bal'inaan kan ibsu ta'a jechuudha. Kanaaf nutis dhaloonni amma keessaafu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dargaggeessi jiru. Haaluma isin akka leenjitu kanaan yeroo yerootti leenjisaa eenyummaa isaanii akka beeku, adoolli saba isaanii akka beeku, akka hubatan, akka dirqama keenya ta'e akka hubatan yeroo yerootti akkuma leenjituu kanatti leenjisaa gaggeessaa jira. Ammas karaa sooshaal miidiyaatiin dhufnee hawaasni addunyaa irra jiru dhagaa Harargee mana isaa taa'ee akka baratu. Keessaafu shubbisa, boyyee, urursuus haa ta'u, tatta'isaas, ellemtaa hundaa'u jechuudha. Yeroo hojii hojjetanis waan kana akka qabatan, akka ittiin hojjetan, akka ittiin hubannaa fudhatanii ittiin fayyadamuu danda'anitti qopheessinee torbaan irraa guyyaa takka kan uummataaf dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kana booda dalagaan itti aansu maali? Midhaan hammatan midhaan harraan tana kana hammanne xaafii, qamadii, garbuu, gulbata, qoonxaa baatee bara waan birootis ta'u mala. Gatteenyaa hammeenni soo midhaan xixiqqaa kanaa jechuudha. Ishiin gaarii isa akkatti godhanii jiru. Ooyiruu akkatti qotanii jira, akkatti dogooranii jira. Salleen jiraan itti dhufne irra jiru. Kanaafuu amma oggota akka irra deemnee sanbooda waan hammanne kana humneeni firii isaa callan naqannee karaa qaba birootti deemne. Arraafan kan dhiiraa jechuudha. Kan dhiiraa arraafan. Ready? Akati ko arraafii jira buna ready? Yeah.
bitaa fi mirgatti shaggooyeen akkuma dhiichisaa fi aadaaleen biroo bal'ina qabutti hedduu wal dhaba haa wal qabatanii akkana bu'anii jira haa osoo harkaan walitti hidhee taphatanii jira kan shamarran salfii galanii asitti akka urruubsuu dalagamuu jira shaggooyeen gaara mul'ataa yoo deemee shaggooyeen karaa warraa yoo deeme akkasumas karaa fadisii karaa baabbilee fayyaa adeemu taate laga wal dhaba garaagarummaa qaba. Nuti ammaan kana kan laallu baadiyyaa dirree dhawaa keessatti wanni taphatamaa irra guddaan maali kan jiru ta'a jechuudha. Kanaaf miilli keenya hanga akka banamuu qaba. Hanga akka banamuu qaba. Sanboota jilbii keenya akkana cabaa dalagaan biitiidhaa kana jechuudha. Kana jechuudha. Takka lama gamana takka mana keessa teessanii daawwattoonni keenya kan ilaalaa jirtan dura harka keenya gamana sanbooda jilba cabsina takka lama ilaa nama kuni baalansii dhala harki fuula dura kana jiru kun dhala wanti qilleensi kana qabuuf jechuudha baalaansii nu ta'a miilli keenya sedduu yoo akkana ta'e fakkeenyaaf ammoo jilba cabsuu fi foormii silaa marxoo waan uffannee taphannu jecha miilli yoo adda bannu taate adda fagaannee osoo foormii ta'e miidhaginaan duraa hir'isa waan ta'eef akkanuma dhaabanna jechuudha. Namni takka imooshinaali miila akka dabalee taphata. Sun heeraan ala akkana miila keenya marxoo hidhanna waan ta'eef marxoo keenya gizee duru tarkaanfii gizee miila taasisutti akka nuti jawaab goonee kana miilaan kan akka dabannee kan hidhannu ta'a jechuudha. Sanaaf gizee shaggooyee galee marxoo akka ofirraa qabnu sammuu ta'etti himnee dalee naannoo fakkeenyaaf akka marxoo ofirraa qabu godhee sammuutti yaamansee dhaabbata dalagaa jira jechuudha. Ni eegalla ta'amaa sana sirii ready action takka lama teephi sana sinjiisa takka lama akkaan isin jeetii daawwattoota keenya ijoolleen asitti argitan kun miseensa torbaan akka qofa leenji'eedha irra guddaan isaanii jechuudha. Kanaaf isinis mana keessatti torbaanitti waan sagantaa akkanaa agarsiisuuf jecha mana keessan teessanii akka baratan abdii guddaadha qabna akka ittiin bohaartan. Yaada yoo qabaattan wanni irratti yoo jiraate komantii nu kannaa dirree ol gubbaarra nu daawwadhaa turtii gaarii isinidha. Qophaa'aa takka lama. Nadi chokai siloka bele, agad ko jala laway tayo sumay, agad ko jala laway tayo sumay, ang bayo sumay, only you, jolo, ang bayo sumay,
dungado Nabiye waliru habekani Nanuye lanarum bishidimo Kula todi gabishandini sa Nanuye yapanga kachamanu Kula to fadala bedagisa Nanuye fadala begalisa Ashika ka jale umani se tole dimala hadi chole simbo ka habirile Ahmad ho jala lawai fayusi mane Ahmad ho jala lawai fayusi mane ani fayusi mane aur dikhi joko ani fayusi mane
nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand, Turkiidhaa fi siikiniilee gosa gosa. Tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu bira dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nuqunnama teessoon ta'e magaalaa Dirree Dawaadhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dooktar Kaalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar dooppilaa altiraasaawundii qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa. Laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin awutoomeetik keemistirii analaayiizaa hormoon analaayiizaa kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajajamu osoo fagoo hin eenye faarmaasii Roobsan irraa isin argatu. Kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dawaadhaa Kooneel Baankii Awaash fuulleedhaan kilinika Roobsan.